Manni maree magaalaa Finfinnee yaa'ii idilee afuraffaa bara hojii sadaffaa isaa gaggeessaa jira. Yaa'icha irrattis gabaasni raawwii hojii bara bajataa 2016 kantiibaa Adaanach Abeebeen dhihaateera. Gabaasa raawwii dhiyaate keessaa dhimmi hojii piroojeektiiwwan meeggaa isa tokko waggaa ta'u bara bajataa 2016tti piroojeektiiwwan lafarraa harkifachaa turanii fi haaraa 18,000 ol xumuramuun tajaajila hawaasaaf banaa taasisuun danda'amu kantiibaa Adaanach gabaasa isaaniin ibsaniiru. በበጀት ዓመቱ በመንግስትና በበጎ አድራጎት በአጠቃላይ 18091 ፕሮጀክቶችን አጠናቀን ለህዝብ አገልግሎት ክፍት ማድረግ ተችሏል። bara baajataatti tumsa waloomotummaa fi tololtotaan waliigalaan piroojeektiilee 18,000 fi 91 xumurree tajaajila hawaasaaf banaa gochuu dandeenye jirra. Piroojeektiilee hojjetaman gurguddoo keessaa yaadannoon injifannoo Adawaa, giddugala haaromsaa fi gabbisa ogummaa dubartootaa, Yeenageewaa, daandii Qaallittii, Tulluu Diimtuu, Qilinxoo, Riqicha 6, giddugala gabaa 3, giddugala misooma Gullallee akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Giddugalli oomisha qonnaa Aqaaqii fi giddugalli gabaa qonnaan bultootaa sababa misoomaan kaafamanis xumuramee gara hojiitti kan seene bara baajataa kanattidha. Misooma manneenii fi dabarsanii kennuu walii wal qabatees sagantaa 2080 fi 4060tiin tajaajila dhiyeessii mana kiraaf waliigalaan manneen 17,000 ol baasii mootummaaf tola ooltotaan ijaaruun akka danda'ame aadde Adaanach himaniiru. በ20/80 ፕሮግራም 2087 ቤቶች በ40/60 ፕሮግራም 2966 ቤቶች sagantaa 2080tiin manneen 2,087 sagantaa 4060 manneen 2,966 manneen 7,582 ammoo baasii kan qusatanii fi tola ooltota tajaajila kiraan manneen 5,000 waliigalaan manneen 17,635 bajata mootummaa fi tola ooltotaan ijaaruun danda'ameera. Kanaan alas waldaaleen 60 gurmaa'utiin kanneen keessaa waldaaleen 54 iddoo isaanii fudhachuun hojii eegalaniiru. Tumsa mootummaaf dhuunfaatiinis ijaarsi piroojeektii manneenii 88,000 ol gaggeeffamuun tajaajilaaf dhiyaachuu kantiibaa Adaanach ibsuun rakkoo dhiyeessii mana jireenyaa salphisuun fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf piroojeektiin misooma manaa 100,020 gaggeeffamaa jira jedhaniiru. በ2016 በጀት ዓመት በመንግስት በጀትና በመንግስት አስተባባሪነት እንዲሁም በግሉ ዘርፍ 88,633 ቤቶች ተገንብተው ለአገልግሎት እንዲውሉ ቀርበዋል። bara baajataa 2016tti tumsa mootummaa fi damee dhuunfaatiin manneen 88,000 fi 633 ijaaramanii tajaajilaaf dhiyaatanii jiru. Dhiyeessii manaas dabaluun danda'ameera. Ijaarsa manneen 100,000 fi 20,000 gaggeeffamaa jiru keessaa Aqaaqii Qaallittiitti manneen 6,000 fi 185, Boolee 14,000, Nifaas Silkilaaftoo 10,000, Lidataa 8,000 fi 600, Qiirqos 6,000 fi 156, Gullallee 172 waliigalaan manneen 99 fi 113 ijaaruuf qophiin kan xumurame yoo ta'u manneen 65 fi 817 ijaarsi isaanii eegalee jira. Liqii manneen jireenyaa waliiniif liqeeffatamee ture birrii biiliyoona 16 bara baajataa kanatti kaffaluun liqaa nurra jiru gara birrii biiliyoona 32.7tti gadi hir'isuun danda'ameera. Gabaasa dhiyaate hordofuun miseensonni mana marichaa hojiin piroojeektii hospitaalotaa iddoolee ispoortii babal'isuu irratti hojjetamaa jiran kan jajjabeeffaman ta'uu fi cimanii itti fufuu akka qaban kaasuun Finfinneen magaalaa saffisaan guddachaa jirtu waan taateef piroojeektii daandii irratti xiyyeeffannaan kennamuu qaba jedhaniiru. በምኖርበት አካባቢ በአይኔ የማያቸው ትልልቅ የሆስፒታል ግንባታዎች ናንኖን ጅራዱቲ ሆስፒታሎኒ ጉርጉዶን ijaaramaa jiru. Piroojeektoonni kunneen jiraattota magaalaaf abdii kan kennanidha. Hojii gaariidha jedheen yaada. ብዙዎቹ የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታዎች እዚህ ግባ በማይባል የግንባታ ስራ ለግለሰቦች እየተሰጡ ህጻናት ወጣቶች ከነዱራ ኢዶሌን ስፖርቲ ኢጃርሲ ኢሳኒ ቃማ ዱንፋፍ ከነማ ደርገጎኒ ዳንዲ ጩፉን ኩባ ተበቻ ቱሩን ባላኒስ ቀቀባ ቱሬራ ሀራ ገሩ አከ ፕሮጀክቲ ጉዳቲ ቀበቹን ኢዶሌን ስፖርቲ በበለቻ ከራ ሰረርካ ኢሳኒ ኤገተኒን ሆጀተመኒሩ ኩን ጋፊ ደርገጎተ ሄዱ ከንዴቢሰዳ ኢዶሌ ሁንደቲ በበለቹ ቀባ ከጀርመን አደባባይ እስከ ፑሽኪን አደባባይ ድረስ
ወደ ቀኝ ለመታጠፍ የሚፈልግ አካል ካለ የለም። አደባባይ ጀርመኒ ሀንጋ ፑሽኪኒቲ ዳንዲን ኮንኮላታ ገረ ምርጋት ዴቢሱ እንጅሩ አየር ጤናራ ሀንጋ ብስራተ ገብርኤል ዴሙፍ አመስ ዳንዲን ኮንኮላታ ገረ ምርጋት ዴቢሱ እንጅሩ ዳንዲ አከሲ በና ስሬሳ ዴሙ እንደንደኙ ታናን ኮንኮላታን ደበላ ባየቻ ዋንጅሩፊስ dhiphini tiraafikaa hammachaa deema. Daandiiwwan dabala ijaaraa deemuun barbaachisaadha. Daandiiwwan walitti dhuufis hojjetamuu qaba. Ijaarsa piroojeektii daandii wajjin wal qabatee yaada ka'eef uwwisa ijaarsa daandii guddisuuf ijaarsi piroojeektii daandii asfaaltii kiiloomeetira 40.8 ijaarsi daandii koobilii kiiloomeetirii 8.10 fi daandiin cirrachaas geggeeffamaa akka jiru kantiibaa Adaanech himaniiru. የመንገድ ግንባታ ሽፋንን ለማሳደግ 40.19 ኪሎ ሜትር አስፋልት uwwisa ijaarsa daandii guddisuufis ijaarsi piroojeektii daandii asfaaltii kiiloomeetira 40.8 ijaarsa daandii koobilii kiiloomeetira 8.10 fi daandii cirrachaa kiiloomeetira 55.19 ijaaruun danda'ameera.